Isinii oodiitti godhuudha qabna jennee waggaa waggaatti xumura waggaa irratti inventorii gaggeessanii inventorii gaggeessuu keessatti qabeenya kanaas eenyu bira akka jiru kan abbaa dhuunfaa bira jiru akka deebi'u taasisuudhaaf kan karoorfannee raawwannee jechuudha. Inni biraa bulchiinsa qabeenyaatii wajjin wal qabatee qabeenya aanichaa keenya kan bara 2014 illaa hanga 2014 ture san amma jiisuu qabna jennee itti deemne jechuudha. Qabeenya kana galmeessuun jalqabame qabeenya galmeessuu jalqabame kana keessatti akka carraatitti bara kana kan nu dhufe jalqaba maali siistama sooftiweer haaraatu dhufe akka Oromiyaatitti leenjiinis nu kanname jechuudha. Kanaan walitti qindeessineeti hojii keessa seenne. Ini kun siistama waan ta'eef qabeenya dhaabbiiti. Qabeenya dhaabbii kan harka hojjetaa jiran tajaajila kannaa kan jiran iddoo inni tajaajila kannaa jiru sanitti abbaa irra taa'ee tajaajila kannaa jiru wajji galmeessuudha. Jalqaba akkaataan itti eegallu hojjetaa wanta guuranne jechuudha. Daataa hojjetaadha. Baay'ina hojjetaa aanaa kana keessaa qabu. Gisee isaan kana fudhannee isaan kanaaf mataa isaaniitiin iimeela bannaaf. Iimeela nuti bannuuf kana paaswoordii qaba, yuuzarneemii qaba. Egaa kana banneef jecha jalatti waajjira inni jalatti argamu jalatti ammas orgaanaayizeeshinii humna. Orgaanaayizeeshinii jechuun waajjiroota. Kana jalatti iimeelas banneef yuuzaris uumneef amma eegas booda deemneeti qaamaanis moodela nu bira jirus qaamaan dhayinee meeshaa harkaa qabu jechuun meeshaa dhaabbiidha kan isa harka jiru galmeeffanna. Xiqqaate barana gara qarshii 22,600 jechuudha. Sibiilonni adda addaa kanneen manneen hojii keenya keessa jiran irraa walirra guurree kan arganne gara qarshii 22,000. Kana qofa osoo hin taane karaa biraatiin wanti addaa kan bara kana hojjenne akka bittatti kan baramee hin beekne jechuudha. Qindoomina mana hojii abbaa alangaatii waliin hojjenna. Yeroo baay'ee hojii kanarratti konkolaataalee jira kan waggoottan dheeraadhaaf waggoota 20 ol lakkoofsisee kan dhaabbatu. Akka manaajimentii keenyatti maal hojjechuu qabna gama bittaatiin jenne tokko lama jennee lafa keenya jechuudha. Yeroo kana makiinichi yeroo dhaabbata bishaan baasuudhaaf dhufee waggoota 20 ol lakkoofsisee jira. Isa kanarratti abbaa alangaatiif waraqaa barreessine. Qabeenyi kun dhaaluu dandeenya akkanumatti biyyee ta'uuf deema akkam jirtu maal nu deeggartan jenneen isaan kana waraqaa barreessineef. Yeroo isaan kana iyyata keenya sanirra dhaabbatanii gara mana murtiitti isaanis iyyatanii. Qabeenyichi waggaa 20 oliif bu'aan ala taa'ee waan jiruuf akkam taana kan jiru. Isa kanarratti tokko konkolaataa bishaan baasu guddaadha akka kanatti gaqqotu karaa mana murtiitiin dhaalame garagalcha isaa nuuf kanneen. Isuma san jalatti immaas ka jiru to'ataa xiqqaadha ka deemuun abbaa gaabbinaa tokko isa sanis ka jiru jechuudha. Isa kanaas akkasuma bu'uura saniin gaafanne isa kanaas akkasumatti murteesse. Kan biraa Yaafi 35 bara 2015 keessatti maallaqa kanaan qabeenya dhaabbataa seektarii adda addaa nu gaafate. Haa ta'u garuu qabeenya galmeessine kanaan nuti maal goone kan suphamee hojii irra ooluu danda'u adda baasnee qabeenya sana isaan kana suphinee almost mootorran adda addaa kan faayidaa ala bakka hundatti faca'ee jiru san waliif finnee fayyaa qabeessa keessaa baasnee hojiirra oolchine jechuudha. Tilmaamaan suphaan isaanirra baasnee miiliyoona takkaa fi 700,000. Amma miiliyoona 8 fi 600 bakka takka bituur seef goone maallaqa miiliyoona 6 fi akkana aanaa keenyaaf seef goone jechuudha. Hojii biraatiif akka oolu taasisne jechuudha. Isa kanarratti haquunis hin danda'amu. Ati galmeessitee asii haqa jennaan ni deebisa ifiifuu sirraa wanti riikard ID waan kannuuf yoo ati dhaamseettees hin dhaamu galmaa'ee jira jechuudha. Maqaa jijjiiruu hin dandeessu. Amma baadiyyaa deemta bakka teeknooloojiin hin jirre. Daataa keenya guuttatta. Kiroomoo jira. Kiroomoodhaan seentee yeroo san Oromiyaa Pirooparatti manaajimentii sii dhufa. Baadamutti duraan abbaa fedheen hogganamaa ture. Abbuma fedheen nama dhuunfaan hogganamaa ture. Yeroo ammaan tana teeknooloojii ta'ee jira. Teeknooloojiin hogganamee jira. Qabeenyi irra jiru beekama. Qabeenyi sirra jiru beekama. Eenyu eessa akka deeme beekama. Orgaanaayizeeshinii isaa banamee jira. Yuuzar akkaawuntii isaa banamee jira. Qabeenyi isarra jiru tokko tokko isaa galmaa'ee jira. Fakkeenyaaf fudhattee ani xarapheezaan kun narra galmaa'ee jira. Anaani beekama. PMS jechuun hoggansa qabeenya bulchiinsa mootummaa naannichaa keenyaaf isa murteessaa fi isa jechuudha. Bu'aan isa kanarraa argamne maali jennee kan ibsinu yoo taate bu'aa baay'eedha. Bu'aa baay'eedha. By the way akka waajjira maallaqaatti
qaamni qabeenya aanichaa orgaanaayizii godhuu fi itti gaafatamummaa labsii garaagaraatiin labsii bittaatiinis ta'e labsii adda addaatiin bahee jiruun orgaanaayizii godhee bulchuu qabu waajjira maallaqaati. Aangoonis kan kennan. Hojiin kun ammoo sadarkaa aanota jiddu galeessaa keessatti akka galmeessinu taasifnee jira nuti illee. Meeshaa toora 13,000 ol akka galmaa'u taasifnee jira. Qajeelfama lakkoofsa tokko bara 2004 bahee kan fooyyee hojii wal qabatee dhabamsiisa meeshaa dhufe duraan hin jiru ture. Meeshaan mootummaa taa'eetuma biiroo keessatti bada malee namaafis kennuu hin dandeessu gurguruu illee hin dandeessu ture. Amma immoo egaa qajeelfamni kun dhufe meeshaalee adda baastaa kan fayyadu ni fayyada. Kan suphamee fayyaduu danda'u karaa suphamuu oofna. Kan suphamuu hin dandeenye immoo gurgurree galii mootummaa akka ta'u goonaa jechuudha. Karaa kanaan itti deemuu jirra. Tooftaa kanaan immoo hedduu bu'aa argannee jira tokko qisaasama baajata mootummaa akka hafu ta'ee jira. Seektaroota rakkoo wantoota adda addaa kursii qabu, meeshaalee elektirooniksii qabu, kan suphiin isaan akkasii kennaa fi itti fayyadamaa jirra jechuudha. Boombaalee araddarti faca'anii jiran boombaa bishaanii boombaaleen kun qaaliidha hawaasa keessatti hawaasni itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Inumaatu boollaahuu banee kan seeraan ittifama malee hawaasni hubannoo yeroo garaagaraatti kan namaatiif ittifamu jira malee kan silaa isaan ichi keessaa baasanii itti fayyadaman kan amma silaa dhabamsiifamuudhaaf kan tajaajila ala ta'e kan araddarra faca'e hunda araddoota irraa walitti qabnee gurgurree jirra jechuudha. Meeshaa sana galmeessinuu toora meeshaa 13,000 fi 26 kana galmeessine. Kana gaawaan ni arganne sababa meeshaan kun dhufeeni malee silaa karoorri keenya 3,000 fi maal jennee bakkuma sanitti oollaa jechuudha. Kun qabeenyi mootummaa faca'ee jiru akka beekamu godhe kompiitara meeqa qabnaa maal wantoota adda addaa kana qabeenyi kun akka beekamu nu godhe jechuudha. Faayidaan isaa kan lammataa tooftaa salphaadhaan eenyurra qabeenyi kun jira eessa jira akka jiru akka addaan baafannu nu godhe. Kan sadaffaa qabeenya harka namaa jiru akkan qisaasamne godhe. Sistema laafaadhaan laalta namni dhufee kiliraansii yooniin fudhajee dura soofteerii keessa laalta waan sirra jiru galchii jettan egaa inni galchee booda xalayaa qulqullinaa kan taa'u jechuudha. Kanaaf akkasitti sistemni kun qabeenyuma keenya akka beeknu nu godhe haala bulchiinsa qabeenyaati carraa nu uume jechuudha. Hara laafaadhaan akka bulchuu dandeenyu nu godhe waan jiru qabu. Meeshaalee galmeessoo wajjin wal qabatee toora 53,000 kan meeshaaleen kan galmootee fi akkaawuntii wajjinis wal qabatee hojjetaa dhuunfaadhaan toora 2,190 akkasumas mana hojii orgaanaayizeeshinaalii uumuudhaan karoorii dhibbi qabnee dhibba kan raawwanne ta'uu isaati jechuudha. Akka waajjirri maallaqaatti qabeenya faffaca'ee jiru isa hundaas sassaabnee akka waajjira maallaqaa galchinee jirra. 2016 qabeenyoota faffaca'ee gara hunda jiru araddaa bikka hunda jiru wala laaptooppis haa ta'u kan nama harka jirus kaameeraas haa ta'u wantoota kana hunda tarkaanfii fudhannee galchinee jira gara abbaa alangaa dabalatee. Inni biraa inni guddaan irratti ammaas hojjennee dhabamsiisa irratti meeshaalee gara faca'anii turan isa kana walitti qabuudhaan keessattuu konkolaatota yeroo dheeraaf dijitaalaayiz godhuudhaaf soofteera PMS jedhamu soofteera PMS jedhamu kan amma biiroo maallaqa Oromiyaa kalaqee gara wanni itti gabbuuse yoo xiqqaate qabeenya dhaabbataa qabeenya mootummaa 50,000 fi 53,000 fi 310 dijitaalaayiz goonee jira jechuudha. Qabeenyi kun eenyu harka jira maal fa'aadha kan jiru soofteera amma wanta kompiitaruma keessa seennee qabeenyota haaraan kun qabu makiinaa irraa jalqabee mootorsaayikila laaptooppii kompiitaroota meeshaa biiroo kanaa hunda ilaa sadarkaa araddaatti hojii bal'aa hojjennee akka Oromiyaatti soofteerri fiifuun inni sadarkeessa akka Oromiyaatti sadarkaa duraarra jira jechuudha. Nuti akka waajjira maallaqa aanaa Gursumitti barana qisaasama qabeenyaa hambisuudhaaf qabeenya harka nama dhuunfaatti deemee deebifnee kompiitarootaa fi laaptooppii iPhone'iilee 19 ol deebifnee
akka wanni biiroo mootummaa keessatti deebii tajaajila kan nu goone kan gama dhabamsiisaatiin wal qabatee dhabamsiisaa wajjin wal qabatee dhabamsiisa toftaalee dhabamsiisaa jaha jira toftaalee dhabamsiisaa jahan san keessaa toftaan dhabamsiisa nuti itti fayyadamne toftaa sadii oli fayyadamne jira jechuudha. Tokkoffaa gurgurtaadhaan akka inni dhabamu goone lammaffaa kannaadhaan akka inni dhabamu goone sadaffaa wanni gubuudhaan yookaan awwaaluudhaan akka inni dhabamu goone sanneen keessa gurgurtaadhaan haga ammaatti nuti bara 2015 keessa wanni raawwanne akka karoora wanni dhaatti akka karoora dhabamsiisa aanaatti aanaan tokko qabeenya qarshii 250 wanni godhuu danda'a jechuudha. Bu'aa baay'ee qabu. Qaamni nuti hojii tanaaf bobbaafne gahaa miti. Kana jalqaba sadarkaa waajjiraatti ajandaa gooneeti dhimma kana milkeessuudha qabna waan ta'eef maanaajimentiidhaan mirkaneessinee mari'anneeti murteessinee hojjettoota qaama kana hojii tana milkeessuu qaban addaan baafnee seektara biraa irraa illee itti daballee jechuudha. Yoo xiqqaate dhugaa dubbachuudhaaf seektarri waajjira paasamaa kanaa warree galatoofannuu irraa hojjetaa nama lama ji'a tokkoof nu kennan waraqaan gaafannee ji'a tokkoof hojjettoonni lamaan sanii fi hojjetaan keenya namni jaha hojii tana milkeessuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjetan jechuudha. Halkanii fi guyyaa. Sibiilan garagaraa seektaroota adda addaatirraa dhabamsiisuudhaaf walitti qabne jechuudha. Sibiilota san keessaa meeshaan boombaleen garagaraa jira, sibiilli caccabaan qorqorroon jira, sibiilli motorranii jira, kan sibiilan piroojeektii adda addaatirraa wanni godhamanii jira. Saniif san seektaroota irraa fi sadarkaa adda addaatirraa walitti qabame san iddoo tokkotti caalbaatti itti baafnee kan dhabamsiisu ta'a jechuudha akka sadarkaa anaatti. Konkolaatichi ammoo sadarkaa wanni naannoo Oromiyaatti itti dhabama. Kuni koodiin isaa fudhamee caalbaatti itti beeksisu sadarkaa Oromiyaa. Inni kun meeshaa elektirooniksii kan dhabamsiifamuudhaaf walitti qabame. Inni kun ammoo meeshaa motorran aanaadhaa kan subbamuudhaaf seektaroota irraa walitti qabne. Motora 20 takka mukkana walitti qabne. Kana keessaa motoraan subbinee motora fayyaa baasuudhaaf motora meeshaan kan ittiin meeshaa jijjiirree kana subbuu deemnu gamasirlee jira. Kuni ammoo warra ni subbame inni kophatti select goonee baafne jechuudha. Kuni motora 19 subbuudhaaf waan qophii barbaachisu hunda goone asitti walitti qabne jira jechuudha. Karoo baafne wanni goone armatti wanni goone amma subbuudhaaf eegaluudhaaf deemna. Inni kun ammoo waraqaalee adda addaati. Inni kun illee dhabamu. Inni kun illee kan dhabamu ayitamiidhaan adda baafne inni kun waraqaadha inni kun elektirooniksiidha. Kana keessa illee kan dhabamu kan adda bahu hin jira jechuudha. Konkolaataa sadarkaa Oromiyaatti dhabamsiifamuu qabu. Koodiin isaatii fi lakkoofsi modeela isaatiif hundi fuudhamee sadarkaa Oromiyaatti caalbaatti itti beeku jira jechuudha. Waajjira haqaa qondaala naamusaa waajjira keenya wajjin qindoominaan hojii naannoo kanatti hojii bal'aan hojjennee jira. Aanoota 18 irratti hojii boonsaa hojjennee jira. Siistem kun diizaayinii akka ta'u taasifamee jira jechuudha. Inni kaayyoon isaa qabeenya dhaabbii akka naannootti qabnu, akka godinatti qabnu, akka aanaatti qabnu kuni galmeessuudha. Galmeessuun kun maaliif barbaachisa jechaadha? Mootummaa jechuudhaaf, mootummaa ta'uudhaaf tokkoffaan humna namaa inni bulchaa jiru kun, qabeenya inni bulchaa jiru kun, maallaqa inni bulchaa jiru kun beekuu qaba jechaadha. Kun bakka hin jirre irratti mootummaadha jechuudhaaf xiqqoo si rakkisa jechaadha. Because parsantiin 60 hanga 70 bajanni mootummaa akka waliigalaatti qabeenya kan irratti harca'aa jira jechaadha. Kanaafuu kun beekamu ture jechaadha. Kanaafuu qabeenyi kamiyyuu jechaadha godina keenya keessatti hundu jechaadha akka galmaa'u taasifamee jira. Hanga waxabajii 30 qabeenya 3,300 fi 48 fi 167 akka galmaa'u taasifamee jira jechaadha. Hanga guyyaa hin gaddatti immoo kana gara 467 wal guddisanii jira jechaadha. Karoorri baraan ammoo 895 wal guddisuu qabnaadha. Qabeenya ol totaal qabeenya ogaa jennu kan seektara keessa jiru qofaa miti jechaadha. Buufata fayyaa deema manneen barnootaa farnichara ijoolleen itti teessus FTC keessa kan jirus akka qabeenyatti ni lakkaa'ama waan ta'eef kana sirriitti wanta godhamaa jira. Kan ammoo bu'aa qabeessummaan keenyaas naannoon keenyaas hojii naannoo kanarratti hojjetamee baay'ee murteessaa fi gaariidha jechuudhaan muuxannoos akka qoodnus taasifamee jira sadarkaa naannoottis gabaasa keenya dhiyeessuudhaan. Godinaalee qabnu keessaa godinni Harargee bahaa keessattuu bulchiinsa qabeenyaatiin jechuudha. Fi keessumaa immoo bulchiinsa qabeenyaa akkaataan isaan bulchiinsa qabeenyaatti qabatan godinaalee baay'ee fooyyee qabanidha jechuudha baay'ee gaariidha. Aanolee isaanis mariisisnee irra gadi buune sadarkaa godinaa irratti tokkoon aanaa isaanii qabeenya qaban adda baasanii beeku eessa akka jiru hin beeku
kan tajaajilan kennan immoo adda baasanii ni dhabamsiisu jechuudha. Kanaafuu sochiin isaan qaban baay'ee gaariidha jechuudha. Laallee jirra aanaa hunda isaanii waan ta'eef tokkoon tokkoon aanaadhaan laallee jirra. Wal fakkaatu akkaataan isaan ittiin deeman akkaataan isaan ittiin to'ataa jiranis baay'ee gaariidha jechuudha godinaalee qabnu keessa. Waliigala meeshaa 4,400 fi 67,395 fi 95 galmeessuun danda'amee jira jechuudha. Enggዲህ hojiin kun haaraa ta'uu wajjin wal qabatee hojiin bal'aan naannoo kanatti waan hojjetame sadarkaa kana geenye sadarkaa nuti kana galmeessinu naannoon akka waliigalaatti meeqa galmeessine hojii keenya waliin madaaluu akka dandeenyu naannoo kana